Ergaa Qorontoos ilaalaa jirrachuudha. Har'a sitti fufnee isuma kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa torbeewwan keessa torbeessa jalqabaa seensa Kaayyoo Ergaan Qorontoositti barreeffame ilaalaa turre. Phaawulos gamitti akka barreesse ilaalleerra. Torban isa darbe kana keessa immoo boqonnaa isa tokkoffaa keessumaa Qorontoos dura boqonnaa tokko lakkoofsa 4-5 waan jiru giddu galeessa godhachuudhaan wanta bal'aa ilaalaa turre. Ayyaanni walditti keessa jiru yookaan immoo waldaa warra Qorontoos keessa ture baay'ee guddaa akka turee fi ayyaanota diversify ta'e yookaan immoo ayyaana danuu kennaa hafuura qulqulluutiin waldittiin kan badhaate ta'uu ishee argina jechuudha. Ayyaanota waldaa san keessatti mul'atan isaan kana tokko tokkoon gargar baasnee ilaalaa turre. Ayyaanni kenname ayyaana mul'isuu waldaa keessatti kennameetu ni jira. Ayyaana mul'isuu, dubbii ogummaa dubbachuu, dubbii beekumsaa dubbachuu, hafuurota gargar fo'uu, kennaa humnaa, amantii, kennaa fayyisuu, dinqii gochuu isaawwan kana ilaalaa turre. Kennaawwan dubbachuu, raajii dubbachuu, afaanota garagaraa dubbachuu fi afaanota garagaraatiin dubbataman hiikuu kan jedhan kana waldaa Qorontoos keessatti kanneen mul'achaa turan ilaalaa turre jechuudha. Isaan kana faana kaasnee keessumaa Phaawulos baay'ee guddiseet itti dubbata. Qorontoos kana keessatti kennaawwan caqafaman bal'inaan gaafa ilaallu naannoo 20 kan ta'an ayyaana kennaa hafuura qulqulluu 20 ol kan ta'an Efesoon irra kan jiran 4:11 irra kennaawwan tajaajilaa 5 dabalatee akka 27-26 ol kan ta'an akka jiran gosa gosaan torban kaasnee ilaalaa turre jechuudha. Akkasuma kennaawwan hafuuraa kennaman kun ija hafuuraa kan godhatan ta'uu tuttuqnee kaasnee turre. Nam tokko ayyaana kana yennaa fudhatu jireenya isaa keessatti wanti eeggamu jira. Har'a kutaa sanarraatii kaasnee kan ilaallu ta'a jechuudha tokko tokko. Egaa kennaawwan hafuuraa kana eddanuu kennamee booda ija godhata. Kennaan hafuuraa nuu kenname tokkoon tokkoo keenya wal jabeessuudhaaf waldaan kiristiyaanaa akka jajjabaattuuf faayidaa kiristiyaanotaatiif kan kenname yoo ta'e illee jireenya keenya keessatti immoo kan ittiin madaalamnuuf kan ittiin safaramnu ija kennaa hafuuraa nama tokkoon tokko isaatiif kenname ta'uu isaarraa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti ergamaan Phaawulos lafa kaa'a jechuudha. Kennaawwan hafuuraa kun bu'aa qabu jechuudha. Bu'aan isa kanarraatii eeggamu yookaan immoo dhufuu danda'u ija isaatu eeggama. የመንፈስ ፍሬ የምንለው በሕይወታችን የሚገለጡ ከእግዚአብሔር በተቀበልነው ጸጋ በሕይወታችን ውስጥ ሲሰራ ስናገለግልበት የሚጠበቅ ውጤት አለ ማለት ነው። የሚጠበቀው ውጤት ደግሞ የሕይወታችን ወይም ደግሞ የመገለጣችን የመንፈስ ፍሬ እንለዋለን ማለት ነው። ነምቶኮ አፉረ ቁልቁሉ ፉደቴት ዮካንሞ ከና አፉረ ቁልቁሉ ራቲ ከና ዮ ፉደቴ bu'aan irraa eeggamu jirachaadha. Bu'aan irraatii eeggamu fakkeenyaaf nam tokko dibata kennaa raajummaa yoo Waaqayyo isaa kennu waan inni barbaadeef odoon taane Waaqayyo akka barbaadeetti qoodeet ayyaanicha hin kennaa afuurichaan jedha waan ta'eef kennaawwan garagaraatu jiru. Kennaawwan garagaraa kana immoo afuurichuma tokkicha sanaan Waaqayyo hundumaaf akka barbaade kennaan sun dhimma akka baasutti laata namootaaf. Wanti hubachuu qabnuu fi dogoggoruun nutti jiraanne keessaa namni hundumtuu ayyaana Waaqayyoo fudhateera. Kan nu keessa jiru minaalbaata isaan kana keessa akka 20 wanta ta'e kaasne kana keessaati xiqqaate tokko nu keessa jiraachuu danda'a, 3 ta'uu danda'a. Ergamaa Phaawulos kan ittiin beekamu keessaati yoo xiqqaate akka kennaawwan 9tu irra jira jedhameetiin yaadama. Akaakuuwwan 3tu kan hirame dubbii afaaniitiin ta'uu danda'a, humna mul'isuudhaan ta'uu danda'a. Akkasuma immoo dubbii amantiitiin kan dubbatuun kennaawwan isaaf kennaman kana hundi isaatu jireenya isaa keessatti argama jedhamee yaada. Kiristiyaanota bara keenyaa jiran keessatti kana kan irraatii argannu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 7 hundi keessanuu ayyaana fudhattanii todhee dubbata. Ayyaanni kun akka nuuf kenname argina jechuudha. Namni ayyaana malee waldaa kiristiyaanaa keessatti Kiristoos Yesuusiin duuka bu'ee taa'u akka hin jirretti hin amanama. Egaa minaalbaata amantoota yookaan waldoonni tokko tokko akkaataa bu'uureffannaa isaanii irraatii kan ka'e akaakuuwwan garagaraa kan hordofan yoo jiraatan illee isaan tokko nam tokko kennaa hafuuraa Waaqayyo harkaatii fudhateera jedhanii kan bu'uureffatan especially Pentekostoota warra jalqabaa kan jedhaman yookaan immoo classical Pentekoste warra jennuuni isaan kana jechuun ቀደምት ጴንጤቆስታውያን ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመሩ ጴንጤቆስታውያን ሃይማኖት ተከታይ ማለት አይደለም። ጴንጤቆስቴ ወረ jalqaba kan jedhaman bara abbootatiin dura bara ergamootaatti jaarraa tokkoffaa keessa jaarraa lammaffaatii kaasee immoo amma jaarraa
almost to the middle of jaarraa arfaffaatti kan jiru bara abbootaati. Bara abbootaa sana keessatti sosochiiwwan hafuuraa waa'ee Pheenxeqoostummaa agarsiisan bal'inaan akka isaan mul'atan abboonni amantii seenaawwan isaan nu barreessan tokko tokko irraatii fi macaafa qulqulluurraas bu'uura godhachuudhaan kan argannu yoo ta'u, Pheenxeqoostummaan warri jalqabaa baay'een isaanii kan isaan aman nam tokko hafuura qulqulluutiin guutameera kan jedhamu yoo afaan haaraadhaan dubbate jedhanii kan fudhatan jiru. Isaan kaan immoo dhiheenya kanatti kan isaan arginu baay'een isaanii charismatic movement warri ta'an yookaan immoo sosochii hafuuraatti kan amma amanaa dhufan Pheenxeqoostaaliidhuma ta'anii isaan immoo kennaawwan ayyaanaa jiran keessaatii afaan haaraatti dubbachuun tarii isa tokko ta'uu danda'a jedhanii yaadu. Achiin isa isiinis garuu kennaawwan hafuura qulqulluu nama hundumaatiif kan kenname ta'uusaa kan nu hubachiisu ta'a jecha. Egaa ijji hafuuraa nam tokko jireenya isaa keessatti hafuurri qulqulluun kennaa isaa kenneera yoo ta'e jireenya isaa keessatti kan hojjetu dinqiiwwan garagaraa ittiin hojjechuu qofa odoo hin taane jireenyi isaa kennaawwan hafuuraa sanaan tajaajiluun fuula Waaqayyootti walitti dhufeenya qabuun jireenyi isaa eenyummaan isaa gara nama hafuuraatti guddachaa kan adeemuu fi ijji sarraatii mul'atu. Ija yoo jennu jireenya isaa keessatti wanta inni shaakalu በሕይወቱ ውስጥ የሚለማመዳቸውና የሚገለጥባቸው የመንፈስ ፍሬ ብለን የምንጠራቸው ጀወና ፉራ ኢራቲ ኤገመቹ ኢሳን ኩንስ ዋቀዮ ፋና ሐሪሮ እንቀቡን ከና አያና ፍለቴራ ከና አያና ፍለቴንሞ ወልቲ ዱፌኝኒ ዋቀዮ ወጅን እንቀቡ ዮካንሞ upward direction kan jennuun jechuudha. Kallattii waaqayyootiin jaalala gammachuu fi nagaan kan isarraati mul'achaa adeemu yennaa ta'u ija godhachaa adeemuu isaa argina. Obsa gaarummaa fi arjummaa isaan kun immoo outward kan jennuun namoota wajjiniin walitti dhufeenya namaaf namatti horizontal directionidhaan hariiroo inni qabu argina. Inni biraa mataa isaatiin jireenya isaa wajjin eenyummaa isaa wajjiniin kan adeemudha. Inward gara mataa isaatti kan agarsiisu amanamummaa, garraamummaa fi of dhoowwuu isaan kun ija hafuuraa namni amanate tokko kennaa hafuura qulqulluu fudhatee waldaa kiristiyaanaa keessa jiraatu tokkorraati kan eeggamu ta'a jechuudha. Kan eeggamu ta'a jechuudha. Baay'inaan isaan kana kaasnee kan ilaallu kennaawwan ergamaan Phaawulos waldaa warra Qorontoos kanaaf isaaniif kenname kaasuudhaan yaadoliin inni kaasu wanta jabaa fi bal'aa ta'e kan of keessatti qabu waan ta'eef kiristiyaanni har'a waldaa kiristiyaanaa keessa jiraatu ayyaana hafuura qulqulluu irraatii argate kana yennaattiin tajaajilu jireenyi isaa maaltu irraatii eeggama kan jedhu kun wal qabatee kan adeemu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf nan tokko kennaa ayyaanaa isaa kennameen tajaajila garagaraa tajaajiluun isaa ijji jireenyaa isa keessatti immoo irraatii eeggamu jarri kun lamaan wal qabatanii deemu. Hafuurri Waaqayyoo ayyaana kan inni nuu kenne inni guddaan namoonni akka ittiin jijjiiramaniifidha. Namoonni Waaqarratti amantiin isaan qabanii fi amanannaan isaan Waaqayyoo irratti qaban jabaachaa akka deemu, amantiitti jabaachaa akka isaan adeemaniif kennaa waldaa kiristiyaanaa keessatti namoota garagaraatiin akka wal tajaajiluuf kenname jechuudha. Inni kenname kun immoo jireenya namaa keessatti hojii inni hojjetu namni ija hafuuraa akka inni godhatu, jireenya isaa keessatti iji hafuuraa akka mul'atuuf gahee guddaa taphataa jechuudha. Isa kanaaf jireenyi kiristiyaanotaa yookaan immoo waldaan kiristiyaanaa bara kanas jirtu kallattii kanaan qortee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif wottan minaalbaata boqonnaa sadaffaa keessatti itti dhufneet ilaalla. Qorontoos duraa keessatti kan ilaallu waldittiin hammam ayyaana Waaqayyootiin badhaatu akka ishiin taateef kennaan ayyaana isaan gidduutti kun hundumtuu kan sochoof kan hojjetu ta'ee odoo jiru ija hafuuraa godhachuu irratti garuu baay'ee dadhaboota akka isaan turan argina. Iji hafuuraa isaan irraatii mul'atu garuu hojiiwwan tokko tokko jireenya kiristiyaanummaa dimshaashatti waldittii calaqqisiisu gaafa ilaallu iji hafuuraa jireenya isaanii keessatti hir'ateet argina. Inni kun immoo ija hafuuraa akka isaan godhataniif malee kennaan ayyaanaa nurra jira jedhanii akka ittiin dhaadatan, akka ittiin jireenya isaanii salphaatti ilaalanii of daganii jireenya gadhiisitti akka isaan jiraataniif kan isaaniif kenname akka hin taaneef jireenyi isaanii hiikamneerra fayyineerra jechuudhaan kan maa hin baasneef dahannoo wanta naamusa badaa ta'e ta'anii akka isaan jiraataniif ayyaanni waldaa kiristiyaanaatiif har'as kan hin kennamne ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. Egaa ergamaan Phaawulos karaa biraatiin gaaffileewwan afaaniin namoonni isa gaafatan dhaamsa isaaf dhiyeessan deebiiwwan inni deebise keessaatii rakkina waa'ee gaggeessitoota ol qaqqabuu kana torbe kaasnee tuttuqnee ilaalleerra jechuudha. Inni kunis
namoonni inni tokkorra tokkotu caalaa isa tokkorra tokkotu caalaa yaada jedhu kana baay'inaan kan isaan calaqqisiisaa turan ta'uu isaanii waldittii keessatti argina. Namoonni garee gareetti addaan qoqqoodamuudhaan ayyaana namootarra jiran irratti xiyyeeffachuun lakki abaluutu caala, abalurratti immoo abaluutu caala jedhanii Kiristoos isa fannifame Qorontoos duraa boqonnaa 1:17-18 xiyyeeffannoon isaanii Kiristoos Yesuus isa fannifame giddu galeessa godhachuu dhiisanii ayyaana argatan namootarra jiru jajachuu, raajeffachuu, gara namoota sana hordofuutti yookaan immoo gartuudhaan wal cabsuutti fi wal qooduutti akka isaan deeman argina. Kana bal'inaan kaasnee ilaalleerra. Waldaan Kiristiyaanaas har'a waldaa keessatti kanaatiin garaagarummaa kan hin qabne ta'uu ishii, fakkeenyummaa kana hordoftee kan ishiin adeemtu ta'uu ishii, har'as jiraachuu waldaan Qorontoos ergaan gara waldittii kanaatti barreeffame kun waldaan Kiristiyaanaa har'as ittiin of ilaaltee jireenya ishee akka ishiin qajeelfachuuf akka ishiin tolfattu kan nu agarsiisuu fi nutti mul'isu ta'uusaa ilaallachuudha. Inni biraa barsiisa Phaawulos barsiisaa ture. Phaawulos bal'inaan kan inni barsiise humna hafuuraa mul'isuudhaan warra Qorontoos gidduu deddeebi'ee akka inni barsiisaa tureen argina. Nama baay'ee dubbatee nama amansiisuu danda'u barsiisee barumsisaa baay'ee sammuu namaarratti akka namoota dubbii gurguddaa dubbatanii yookaan immoo motivational speakers hin turre. Dadammaqiidhaan nama barsiisuun turre humna waaqayyoof humna hafuura qulqulluu mul'isuudhaan gidduu keessanitti mul'adhee jedhee dubbata. Isa caalamoo namoonni tokko duuba isaarra dhufanii kan akka Aphiloos fa'aa, Phexros fa'aas gidduudhaan dhufanii waldaa Qorontoos kana yennaa daawwachaa turan. Keessumaa namni Aphiloos jedhamu kun dhiibbaa gurguddaa kan geessisee fi namoonni bakka sadan tokkotti addaan wal qooduu isaanii argina. Inni tokko kan Keefaati jedhee, inni tokko ani kan Aphiloos jedhee, inni kaan immoo kan Phaawulos jedhee, inni kaan kan Kiristoos jedhanii iddoo afuritti wal qoodan. Garuu Phaawulos wanta tokko cimsee jala muree wanta inni isaan barsiise keessa ani nan dhaabee hojiinsaa waldaa Kiristiyaanaa deemee dhaabuu ji'a 18 Qorontoos keessa turetti waldaa Kiristiyaanaa jabduu ayyaanaan gubatan kennaa ayyaana garagaraa qaban waldaa sana hundeesseera, dhaabeera. Humni ayyaanaa isaanirra jira. Phaawulos namni jedhamu kun nama biyya biraatii gara sana dhufedha. Nama Iskindiriyaati. Namni kun qomoo warra Yihuudiiti, garuu Iskindiriyaa keessa jiraatu iyyuu malee baay'ee dubbii waaqayyoo nama isaa ifeef wanta waaqayyoo dubbachuu danda'udha. Bataam motivational speakers no namoota baay'ee amansiisuu danda'a, in lallaba, in barsiisa, namoota yaada isaanii divert gochuu danda'a. Isa sanarraatii kan ka'e kaan isaanii dubbii Phaawulos dubbatu caala mostly ennaa laalta waldaa Kiristiyaanaa keessatti namoonni ennaa hafuurri hamaan iyyee ba'uu kan hin jaalanne jiru, kan isaan ittiin tolle. Yennaa waa'een namaa raajamu kan hin jaalanne jiru, dhoksaa yoo mul'atu kan hin jaalanne jiru, dinqiiwwan garagaraa yennaa ta'u namoonni hin jaalanne jiru. I think namoonni muraasni dhaqanii sosochii ergamaan Phaawulos taasisaa ture duuka kan hin buuneef kan hin barbaanne hiriira Aphiloos jala galuun isaanii waan hin hafnedha. Akkasuma Phexros immoo nama Yihuudummaa baay'isee jabeessudha. Yihuudoota jechuun Yesuus Kiristoosin fayyanii ormoota wajjiniin tokkollee haa ta'ani malee dhagna qabanaa seetiin isaanii kenname keessatti bakka olaanaa fi olaantummaa argachuun isaanitti jiraata jedhee kan yaadudha. Yihuudoonni baay'een magaala Qorontoos keessa sababa daldalaatiin bakka waaqeffannaa mikraa jedhamu sana waaqeffachaa turan gara gooftaatti kan dhufan jiru. Phexrosiin dubbii Phexrosiin isaanii immoo baay'ee harkifamuun isaanii akka hafne nutti agarsiisa. Phaawulos ergaa isaa barreessu kana keessatti odoo Aphiloos sinii du'eera ta'e waan tokkodha, odoon anis sinii du'eera ta'e waan biraati. Garuu haa ta'u malee kun hundumtuu Aphiloos ani nan dhaabee, Aphiloos immoo bishaan baasee waaqayyo garuu guddiftuu ture jedha. Guddinatti kan isin geessuu danda'u, kan isin cimsuu danda'u, nama isin taasisuu kan danda'u Kiristoosidha. Ija keessanii fannoo Kiristoositti hin buqqifatinaa. Barumsi keessaniif tajaajilli keessan hundi isaatu giddu galeessummaan isaa kan ta'uun isatti jiraatu namarratti odoon taane Kiristoos Yesuus irratti ta'uutti jiraataa jedha. Barumsi isaa kanarraa kan ka'e macaafni qulqulluun kakuu haaraa guutummaa isaa gaafa qorannee ilaallu kan nutti agarsiisu Christ centered. Argitanii Bible based Christ centered. Macaafa qulqulluu irratti kan hundaa'e handhuurri isaa fi bu'uurri isaa inni guddaan garuu Kiristoos Yesuus kan of keessaa qabu ta'utti jiraata. Kakuu haaraa keessatti seera kakuu moofaa finnee kakuu haaraa keessatti hojiirra oolchina odoo jennee nun deemsisu. Maaliif? Xiyyeeffannoon inni guddaan Kiristoos ta'utti jiraata. Waa'ee Kiristoos irraa waldaan Kiristiyaanaa gaafa maqxu
waa'ee Kiristoos dhiistee wantoota biraa irratti gaafa xiyyeeffachuu jalqabdu namoonni wal qoqqooduu jalqabu. Olaantummaan namootaa waldaa kiristiyaanaa keessatti mul'achuu jalqaba. Namoonni gartuu fi qomoodhaan akkasumas sadarkaadhaan walii hiruun isaanii kan hin hafne ta'uusaa rakkoo waldaan kiristiyaanaa bara kana keessa jirtu keessaa isa tokko ta'uu nutti mul'isa jechuudha. Isaan kanaaf kallattii isaanii kenna. Keessumaa waa'ee Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 24 hanga 26 irratti ilaalleerra. Egaa ogummaan Waaqayyoo kan hundumarra immoo kan caalu ta'uusaa sirriitti qalbeeffattanii beekuun isinitti jiraata jedha. Hamma ammaatti kan ilaalle namootaan ol qaqqabuu, namoota ol qaqqabanii garaagarummaan yookaan immoo wal qoqqooddiin namoota gidduu akka tureef deebii Phaawulos ennaa kennuuf argina. Inni lammaffaa irratti kan arginu nama hafuuraa ta'uun akka isaan barbaachisu deebii isaanii kenna. Qabxii lammaffaa irratti kan arginu deebii Phaawulos isaanii kennu keessaa gaaffii warri Qorontoos dhiyeeffatanii nama hafuuraa ta'aa jedheet isaanitti hima. Qorontoos duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 amma 15 akkasuma boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 4 irratti hin arganna jechuudha. Eenyummaa namaa kanaa Phaawulos bittinneesseet isaanitti hima. Namni eenyummaan isaa kan inni ittiin beekamu nama hafuuraa ta'aa yennaa jedhu namni gara biraa jira yaada jedhu of keessaatii qaba. Nama hafuuraa ta'uutu isinitti jiraata. Nama hafuuraa gaafa isin taatan barbaachisummaan keessan mana Waaqayyootiif hojii Waaqayyootiif guddaadha jedhee kan inni isaanii kaasu. Yoo xiqqaate kutaa kana keessatti namoota akaakuuwwan 3 tokko isaanitti mul'isa. Isaan kana immoo calaqqeessaa boqonnaa 3ffaa keessatti bal'iseet isaanii kaa. Eenyummaan namaa sun maal akka inni fakkaatu የሰው ማንነት ወይም ደግሞ የሰው ሶስት አይነት ሰዎች እንዳሉ ያሳያቸዋል። ጠቃሚ የሆነ ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ሲኖሩ መንፈሳዊ ሰው መሆን እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ከመንፈሳዊ ሰው ውጪ የሆነ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምናልባት ሰዎች ሊመላለሱ እንደሚችሉ ይናገራል። ከነራ ከንከኤ ኢሳን ስሬሱዳፍ xalayaa ከነና ጳውሎስን ይበረሱ አርጊና eenyummaa namoota kana yennaa ilaalu inni tokkoffaan nama uumamaa jedheeka. Inni tokkoffaan nama uumamaati. Natural person kan jennuun jechuudha. Namni uumamaa kun namni kamuu in nature nama kan isa jechisiisu ulaagaa namummaa qabatee nama dhalate jechuudha. Nama cubbamaas miti, nama qajeelaas miti, lamaanuu giddu galeessa kan hin taane uumama kan biraarraati nama adda ta'ee biftisaa eenyummaan isaa amalli isaa fakkeenyummaa Waaqayyootiin nama dhalate yookaan immoo nama uumamedha jechuudha. Nama uumamaa jedhee lafa kaa. Namni uumamaa kun karaa Waaqayyoo isa kam akka ta'e, daandii Waaqayyoo isa kam akka ta'e hin beeku. Kan inni ittiin gaggeeffamu mind center no. Miira irratti hundaa'uudhaan gaggeeffamu. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 7 kaastanii amma 9 I think 2 hamma 3 irratti isa jalqabaa hin argattu. Sana booddee akkaataa fayyina isaa immoo 7 hamma 9 irratti argitu. Maal kaasaa nama uumamaa kan jedhamu kun akka fedha mataasaa fi akka yaada mataasaatti nama deddeebi'uudha. Nama uumamaa kan jennuun nama sammuudhaan gaggeeffamu. Argitanii sammuudhaan nama gaggeeffamuudha. Malee waa biraatiin amantiitti hirkatee waa'ee amantii addaan baafatee beekee ka'umsa isaaf dhuma isaa beekee nama gaggeeffamu miti. Biddaan isaaf bulchiinsi isaa yennaa ilaallu beekees odoon beekinis bulchiinsa seexanaa jalatti kan bitamudha. Fedha foonsaa wanta isa barbaachisu hunduma duuka bu'a. Na fayyada jedhee wanta yaadu kamuu, na fayyada jedhee wanta yaadu kamuu hin godha hin raawwata. Just like amalli namaa yeroo tokko tokko kan inni ittiin wal fakkeeffamu karaa Kiristoos Iyyesuusiin bocamnee waan bareennee waan tollee amma mul'annuuf malee uumama in nature uumama bineeldota kanneen biroo wajjin namni walitti dhiyeenya qaba. Fakkeenyaaf nyaata argachuu irratti namni nyaata uumamni kan bineeldi yookaan immoo animals isaanis in natures animals nyaachuu barbaadu, dhuguu barbaadu, ማንኛውንም ፍላጎት ይፈልጋሉ። ዮቤልሃን ይመረቱን እዩ namoota lafa kanarra jiran gaafa argitan baay'eensa sosochiin isaan godhan wanti isaan raawwatan gaafa argitan walitti dhufeenya qabachuun kan itti gargar baanu yaada keenyaan ta'uu danda'a, akkaataa itti yaannuun ta'uu danda'a. Inni jalqabaa isa kana isaanii kaasa. Inni lammaffaan nama fooniiti. Carnal kan jedhamu jechuudha. Carnal person. Nama foonii kana psychikos jedhee lafa kaa Giriikiinsaa nama foonii jechuudha. Nama foonii jechuun namni foonii kun yaanni isaa yeroo hundumaa waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Garuu wantoota itti dhiyeeffatee yaada Waaqayyoo hin gammachiisne, Waaqayyootti wanta hin tolle, wanta ciiggaasisaa ta'e waldaa kiristiyaanaa keessatti obbolootatti ta'uu danda'a,
akkasuma namoota ala ta'anii jiran gara gooftaatti dhufuudhaaf jiranitti nama gufuu ta'uu jechuudha. Nama foonii jechuudha. Nama foonii biyya lafaa keessatti odoon taane kan arginu waldaa kiristiyaanaa keessatti arginu. Ilaalchisaa yaannisaa hundumtuu ስሌታዊ ነው። ስጋዊ ሰው የምንለው ወይም ካርናል ፐርሰን የምንለው ስሌቱ በሙሉ የሚያስበው ለስጋው ጠቀሜታና ክብር የሚውለው ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ይጠቅማል የሚል ነገር የለውም። ዋቀዮ ፊን ፈየደ ከንጀዱን ቀው ነምነ ከሲኩን የሮ ባዬ ወልዳ ክርስቲያና ከሰ ጅራ ነሞተ ባዬዳ ፈይናፍ ጉፉ አከንተው ቤከማዳቻ ጉፉ አከተው ቤከማዳቻ ነሞኒ ኢሰ ኢላለኒ ኡልፊነ ዋቀዮቲፍ አከን ጅራኔ ከንጎዱ amalaan amala isaa yoo fudhanne amala waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin lammaffaa itti dhalanne sana akka namni qabaatu kan taasisu miti. Amalli agarsiisu isaan kana nama foonii jedhee lafa kaahaa. Inni sadaffaan nama hafuuraati. Isa barbaadamu kana taa'uutu isiniif gaarii dhadhee Qorontoos dura boqonnaa 2:12-15 irratti kan arginu kun nama hafuuraa ta'uun isiniif gaariidha jedhee kan Phaawulos itti dubbatu jiru. Spiritual person jedhama. Nama hafuuraa ta'uu jechuun immoo hafuura ta'uu jechuu miti. Bara keenya keessatti kan beeknu keessaa nama hafuuraa jechuun amala waaqayyoo yookaan immoo fedha waaqayyoo jireenya isaa keessatti kan calaqqisiisu jechuu. Namni hafuuraa madaalli yookaan immoo ulaagaa ittiin madaallamu qaba. Ulaagaan inni ittiin madaallamu sira kan isinii kaase ija isarraatii mul'atu fireewoች ናቸው. namni waan mafacaase akkuma hammatu hojiinsaas wanti hedduusaa yennaa ilaaltan namni hafuuraa kan inni ittiin beekamu ijadha fireeno argitanii ayyaana isaa kenname akka ittiin hojjetuuf kan isaa kenname doon taane jireenya inni jiraatu kan inni calaqqisiisu waaqayyo wajjiniin hariiroo inni qabu obboloota wajjiniin dalgee hariiroo inni qabu mataasaa wajjiniin eenyummaa inni qabu sila kan ilaalle qabxiiwwan salgan sana iddoo sadiitti irree ilaalle jechaadha. Isa sanaan madaallamee nama ilaalamu jechuudha nama hafuuraan. Amma Phaawulos warra Qorontoos kana gaafa sirreessuudhaaf yaadu akkaataan isaan keessa jiraatan keessaa tokkoffaa hordoffiin isaanii yaanni isaan hordofan ija isaanii Kiristoositti buqqifataniiru. Eewura taasifataniiru warra isaan barsiisanii fi warra isaan dura bu'an ija isaanii isaan irra kaawwataniiru. Ilaalchi isaanii namoota isaan dura bu'aniitiin jiran ol kaasuuf xiqqeessuu malee guddummaa waaqayyoo isaanitti mul'isu ture. Faayidaan jireenya keessanii itti fuftanii fayyitanii jiraachuudhaaf garuu kan isin barbaachisuu fi kan isin itti jiraatu isin taatanii argamu kan isin itti jiraatu namoota hafuuraati jedhan. Egaa waa'ee namoota kana namoonni baay'een bara kanatti nuti hafuuradhaa jedhanii kaasu. Naalbata torban isinii kaasinatti fakkaate social media garagaraa hin hordoftu waan ta'eef namummaan keenya beeshaalii Qorontoos Roomee boqonnaa 8 keessatti ennaa dubbistan hafuura mucummaatti guddifamtan jedhee dubbata. Afaan Oromoon isaa በጣም አከራካሪ የሆነ ቃል hafuura mucummaatti guddifamne. Yohannis 1:12 irratti immoo naalaaltan amma isa simatanii fi maqaa isaatti amanataniif ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'aniif aaboo isaaniif kenne jedha. Namoonni tokko Kiristoos Yesuus amala lama of keessatti qabaachuu isaarraatii kan ka'e. Amala lama inni of keessatti qabu tokkoffaa amala waaqummaa inni lammaffaan namummaadha. Kiristoos nama guutuu waaqa guutuudha kan ittiin jennu nama guutuu kan isa taasisu Kiristoos fedha namaarraatii kan dhalate ta'ee waan argameef odoo hin taane Kiristoosin nama kan isa taasise amala namummaa namni ittiin uumame bifa fakkaatti waaqayyootiin kan ittiin uumame ulaagaa namni tokko nama isa jechisiisu guutee waan argameef cubbuutiin alatti jechuudha. Cubbuutiin alatti jechuudha. Kanarraa kan ka'e Kiristoos Yesuus eenyummaa isaa jennaa ilaaltan foon maaramiirraatii fudhatee haguuggamee haa dhalatuyyuu malee Kiristoos eenyummaa isaa keessoo isaa gaafa ilaaltanii waaqadha. Garuu akkas of godheedha. Filiiphisius 2:8 irratti ennaa ilaaltan duwwaa of taasiseedha. Which means kainosis jedhuuni afaan Giriikiitiin duwwaa of taasiseenaa jedhamu odoo qabuu ittiin fayyadamne. Eenyummaa waaqummaa isaa sana ittiin gargaaramne because kaayyoon inni itti dhufe nama ta'ee du'uu waan isarra jiraatuuf. Hafuura ta'ee du'uu gatii cubbuun ittiin qulqullaa'u dhiiga dhangalaasuu kan inni danda'u foon yoo uffate duwwaa ture. Inni biraan luba amanamaa fi namoota fayyisuudhaaf gatiin namoonni baasuu qaban isaanii baasuudhaaf waaqayyo abbaa wajjiniin
namni kaayyoo jalqabatti uumameef araarsuudhaaf dhufe malee literal nama akka koofi akka keessan kanaa kan nyaatu kan dhugu kan akka arge dubbatu kan machaa'u kan nama arrabsu kan cubbuu hojjechuu danda'u eenyummaa akka sanaa sana hin qabu. Argitanii cubbuutiin alatti akka keenya waa hundumaan qorame jechuun amalli eenyummaa isa keessa jiru divine poweriin keessa isaa jiru maal isaan eeyyamu cubbuu hojjechuudhaaf isaan eeyyamu. Waaqayyo lafa kanarratti wanta inni hojjechuu hin dandeenyeef teessoo isaa bara baraa irratti gochuu hin dandeenye keessaa inni tokko amala cubbuu hojjechuu hin danda'u Waaqayyo. Namni garuu amala cubbuu hojjetu qaba of keessaa. Waaqayyo garuu amala cubbuu hojjetu hin qabu. Yesuus Kiristoos nama akka keenyaati gaafa jennu anis akkuma isaa namadha. Gaafa jennu namoonni innaa tokko tokko Kiristoos Waaqayyoo ta'e anis Waaqan ta'a jedhanii ija sanaatiin of ilaaluutti adeemaa jiru. Kiristoos Waaqoo ta'e anis Waaqan ta'a kan jedhu namoonni akkasanatti ilaalu. Nuyi mucummaatti guddifamne maal? The destination point of mucaa taanee guddifamuun keenya dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo akka taanuuf malee divine powerii Waaqayyoo hirmaachuudhaaf miti. Kiristoos garuu eenyummaa isaa jalqabaarraa kaasee amala Waaqayyoo abbaan qabu hunduma isaa waan qabuudhaaf ilmi abbaa wajjin wal qixxee ta'e. Namoonni tokko tokko walakkaarra gahanii Yesuus Kiristoos ilma akka ta'etti dubbatu. Ilmummaan isaa dhalachuurraati ka'ee kan dhufe isaanitti fakkaatu. Ilma kan jedhu kun Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erge yennaa jedhu kan ergamee dhufe ilma Waaqayyooti malee erga dhalatee miti ilmummaa kan inni argate. Ilmummaan Kiristoos immoo kan inni agarsiisu amala Waaqayyo qabu hunduma isaa waan qabuudhaaf maqaa eenyummaa jalqabaa kaasee qabu. Wanti describe goonu samii keessa seenne wanti biraa ibsuu dandeenyu hin jiru. Kan ibsame duwwaarra dhaabbanna. Gin Kiristoos odoo abbaa biraatii hin dhufiinis ilma ta'uusaa kan ittiin agarru isa sanaasaati. Kanaaf nama hafuuraa taana gaafa jennu Kiristoos Yesuusiin taana jechuu miti. The likeness fakkeenyummaa isaati kan nuti qabaannu. Fakkaachuu fi ta'uun garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf torban isinii kaaseera gaaffiiwwan namoonni tokko tokko kaasanii ittiin rakkatanii barumsi dogoggoraa ittiin dhalachaa jiru keessaa seexanni yookaan immoo bofteedha. Literal gaafa laallu teoloojii isaa inni eegtan bofumadha. Inni kun hiikaa kan biraatiin innaa laallu seexanadha jennee itti fayyadamni malee. Boqonnaa 3 seera uumamaa irratti innaa laaltanii isinii akka Waaqayyoo taatu jedhe. Akka Waaqayyoo kan jedhu kun afaan Ingiliffisaa likeness hin jedhu God jedha. Like God God gaashii xiqqoo jechuun waaqolii xiqqoo waaqaatii gadi like idols akka waaqa tolfamaa jechuun taatu jedhee ka'e. Gaafa ka'an maal ta'uudhaaf ka'an? Imeejii Waaqayyoo kaan immoo fakkaattii Waaqayyoo sana moor isa fakkaachuudhaaf odoo hin taane Waaqayyoo isa jalqaba bakka bu'uudhaaf iddoo isaa qabachuudhaaf ka'e namni. Kanarraa kan ka'e kufe. Ammas dhaloota gidduu kan jiru gaafa Kiristoosiin fakkaannu fakkaachuu kan jedhu kun amala Waaqayyoo qabna yennaa jennu erga Kiristoosiin lammaffaa dhalannee nuti nama hafuuraati. Kanaafuu hafuuradhaa nuti gara jedhutti deemu namoonni. Nuti hafuura miti. Foon qabna, dhiiga qabna, lafee qabna, hin nyaanna, hin dhugna, hin beelofna. Kiristoos kana mirkaneesse erga du'aa ka'ee booddee kunoo ikraayoon ta'e waa biraayoon ta'e maal hin qabu? Qaama hin qabu. Kunoo isa waraaname ilaali Toomaas jedhee harka quba kaa'ee quba isaa fuudhee harka isaa fuudhee bukkee isaa keessa kaa'ee quba isaa waraaname ilaalee gooftaa koo jedhe. Argitanii namummaan nuti qabnu kan Kiristoos qaburraati adda kan nu godhu nuyi nama warra fedha fooniitti jiraatu. Irra deebi'aa nama warra fedha fooniitti jiraachaa turreetu achirraati fedha hafuuraatti warra jiraatan ta'an. Waaqayyoof hariiroo gaarii akka qaban walii keenya nama wajjin hariiroo gaarii akka qabaannuuf mataa keenya wajjiniin nagaatti akka jiraannuu fi of akka simannu amala ittiin calaqqisuu dandeenyu nam tokko nama hafuuraa ittiin jedhamee ulaagaa guutuu danda'u isa sanatu nuu kenname jechuudha. Phaawulos kutaa kanatti kan isaanitti himaa jiru nama hafuuraa ta'a yennaa jedhu waa lamatu jira. Waldaa warra Qorontoos kana keessa inferiority complex and superiority complex kan jedhamu jira. Inferiority complex jechuun nuyi ammayyuu warra baafne Kiristoosiin yoo dhalanneyyuu cubbamoota nuti ganamas galgalas guyyaas yeroo hundumaa warra seeraan fayyuudhaaf yookaan immoo
itiksiiwwan garagaraa naamusawwan garagaraa eeguudhaan fayyuutu nutti jiraatanii namoota lakkaa'an jechuudha. Kanachuu yoo saban arrana soba yaa Waaqayyo maaloo yakkaa gonaadhisi warra jechaa oolan jechuudha. All the time repentance. Qalbii diddiirannaa irratti warra yeroo guban jechuudha. Warri lammaffaan immoo superiority complex warri jedhaman waldaa Qorontoos keessa turan isaan kun lachanuu itti dhufna gara booddee irratti specially waa'ee du'aa ka'umsaa irratti itti dhufna. Isaan kun immoo maal jedhu nuyi hafuuraa warra lammaffaa dhalannedha waan ta'eef eewumtiyyuu eenyuman caalu kan jedhu naamusa gallakkisii kan qabu cubbuu hojjen yoo maalis hojjen barumsi Armiinii fi Kalviin baay'eensaa barnoota kana keessaatii jireenya warra Qorontoos innaa sana hordofaa turan achi keessaatii kamidha baay'eensaa jechuudha. Xiyyeeffannoon achi keessaatii isaan ba'an keessaanii tokko namni ayyaana Waaqayyoo tokkicha fudhannaan ayyaanni sun cubbuun dhukuu hin danda'u jedhanii warra amanan jechuudha. Namni si'atu Kiristoositti lammaffaa deebi'ee dhalate taanaan ayyaana fudhateera taanaan cubbuun dhaabuu hin danda'u warra jedhan isaan kun superiority complex jedhamu. Maal jechuudha? Waan barbaaddeeyyuu yoo goote hafuura keetu fayye waan ta'eef foon kee kun gatii hin qabu. Foon kee kun gatii hin qabu. Waaqayyo gatii foonii foon kee kanaaf gatii inni itti fayyadamus hin jiru. Foon kee kun hin du'a hin badaa. Barumsa jedhu achi keessan galuu Gnostics barumsi jedhamu tokko jira. Barnoota akka sanaa faana wal qabatanii kan deeman ilaalchota akka sanaa jira. Isaan kanarraati akka bilisa ta'aniif ergamaan Phaawulos garuu nama hafuuraa ta'aadhaan መንፈሳዊ ሰዎች ሁኑ። መንፈሳዊ ሰው መሆን ደግሞ ጥቅሙ ለእናንተ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ትሆናላችሁ። ይሄ ይስተካከላል። አመል keessan kun insirrata. Kanaaf nama hafuuraa ta'uun akka isaan barbaachisu isaan itti machuudha. Nama hafuuraa ta'uun abdii ammaa fi fuulduraas qaba jedhee lafa kaa'a Phaawulos. Especially Qorontoos kana keessatti ergaa warra Qorontoos jalqabaa kana keessatti Phaawulos ergu በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆኑ versoች አሉ. ጫቀሶታ baay'ee nama wal falmisiisan baay'eetu jiru. Isaan keessaa inni tokko sadura boqonnaa lama lakkoofsa 9 akkas jedhan nama hafuuraa ta'aa edda isaanitti dubbatee booda caafanni qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaalataniif qopheesse ijji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaanni namaas bira hin geenye jedhee lafa kaa'a. Qorontoos sadura boqonnaa lama 9 yaanni kun yaada baay'ee falmisiisaaf ulfaataa ta'edha. Warra Qorontoos kanatti magaru nama hafuuraa innaa taatan kanadha. Isa kana abboonni amantiiwwan tokko tokko yaadolii garagaraa kaa'u. Abboota amantii kan jennuun bara ergamoonni turanitti itti dhiheenyaan oduu o'aa kan qaban qaamaan kan wal argan kan akka Yohaannis fa'aa wajjin qaamaan kan wal argan darbee seenaa yeroo sana odoo hin badiin Giriikota gidduu ture bal'inaan waa'ee caaffata qulqullaa'aa keessatti wantoota barreeffamanii jiran o'aatti kan arganiif hiika kan kennan dabarsanii immoo barnoonni innaa sanaa barnoota dalgaa bukkeedhaan itti dhalachaa ummaa deemu abboota sirreessaa turan jechuudha. Bara abbootaa kan jenneetiin hin kaasnu jechuudha malee abboota keenya jechuun warra bara keenya jaarraa dhiyoo kanatti dhalatan warra akka sanaa sana jechuu miti. Macaafonni tokko tokko hiika isaan kanaatiif yaadolii garagaraa kaa'u. Caaffata kana caaffanni qulqullaa'oon akkuma jedhanitti jedhee kan Phaawulos lafa kaa'u. Macaafa qulqulluu keessatti jecha kana jechatti caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti warra Waaqayyoon jaalataniif kan jedhu minaalbaata ta'uu danda'a jedhanii sabtuu ajjan yookaan immoo beektoonni namoota 70 macaafa qulqulluu kana maxxansaniitiin nuu kaahan jalqabatti kana caala hin jiru jedhanii kan isaan lafa kaahan. Isaayyaas keessa naannoo boqonnaa 52 lakkoofsa 14 waan ta'e irra kan jiru wajjin walitti dhiyaata jedhaniitiin lafa kaahaniiru. Yaada kana hin kaa'u. Namoonni kan akka Oogustiin jedhaman Tertuuliyaan kan jedhaman abboonni gurguddoon amantii Kiristiyaanaa gaggeessaa turan yaada kanarratti falmii gurguddaa fi yaada jajjabaa kaa'aniiru. Isa kana isaan tokko tokko akkas jedhanii kaa'u. Ijji namaa kan hin agarre kan jedhu namni tokko nama hafuuraa ta'ee yennaa jiraatu jedhanii lafa kaa'u. Nam tokko Waaqayyoon kan jaalatu ta'eet yennaa argamu nama hafuuratti jiraatudha. Isaan kun immoo lafa kanarra gaafa jiraatan ijuma isa kana literal kan ta'e ija kanaa wanta namni argeetiin hin beekne Waaqayyo harka isaaniitti dabarsee kan isaanii kennuuf kan isaanii kennu kan isaaniif ta'u. Amma baay'een isaa biyya keenya irratti kan arginu namoonni tokko tokko hin dhaadessu. Because akkan sila sinii kaase lallabni keenya barsiisni keenya Kiristoos Yesuus isa fannifamee giddu galeessa kan hin godhanne. Which means maal jechuudha kana jechuun
Kiristoos Yesuus fannifamee kan hin mul'isne jechuun Kiristoos waa'ee cubbuu keenyaaf nuuf du'e. Inni kun warra Yihuudootaa birattii fi warra Giriikootaa biratti xiqqoo ishee yookaan warra Ormootaa biratti qaaniidha. Kan fannifame duuka bu'uun, kan fannifame na fayyisadhanii yaaduun warra Ormootaa biratti salphina. Isa kana garuu giddu galeessa yoo godhattan fayyinni keessan guutuu ta'a jedhee Phaawulos dubbata. Yeroo hundumaa fayyina namaa giddu galeessa godhachuudha malee prosperity gospel jedhamee kan amma ka'u kana jechaadha. Wangeela badhaadhummaa lallabuu kan jedhamu normally namoonni tokko kan akka Augustiin yaada kana hin deeggara. Kana jechuun ifatti kan inni lafa kaa'eeru yaada kana jechuun ija keenya kanatti kan hin mul'anne warra Waaqayyoo isaaf abboomaman keessumaa kakuu moofaa keessatti kan barreeffamanii jiran lafa kanarratti Waaqayyo badhaadhummaa kan isaaniif laatu ta'uu danda'a jedhanii deeggaru. Isaan tokko immoo lakki macaafni qulqulluu kun abboonni walitti qabanii bifa kanaan hiika qabeessa godhanii ergaawwan Waaqayyo karaa hafuura isaatiin namootatti dubbate barreeffamanii kan ergaman barreessanii nuuf haa kaa'an malee macaafonni kanaatiin alatti ta'an. Phaawulos yeroo sanatti barsiisa isaatiif kan itti fayyadame garuu kutaa macaafa qulqulluu ta'ee yennaa macaafni qulqulluun maxxanfame kan argamanii keessan gal macaafonni hafuuraa kan ta'an jiraachuu danda'u jedhanii yaadu. Isaan kaan immoo seenaa bara sanaa keessatti keessumaa warra Giriikootaa biratti wanta barameetu hin jiru. Macaafa isaanii keessatti Yihuudoonni kan hordofan kuni ta'uu danda'a jedhanii seera macaafa isaanii keessatti barreeffatanii kan isaan qabataniitiin turan isinii barreeffamee ture. Argitanii akka fedha Waaqayyoottiif Waaqayyoon jaalachuudhaan warra deddeebi'aniif wanti gaariin isaaniif ta'a jedhamee barreeffameera. Kanumarraallee aadaarraa seenaarraa waanuma achuma keessattiyyuu hawaasicha keessatti speeshaalii hawaasa naannoo sana keessa jiru keessatti wanta barameetu jiru. Kanarraallee maaliif hin barattanii? Kanaaf isa hafuuraa ta'e maaliif hin hordoftanii? Waaqayyo wanta gaarii akkasiniif godhu sirriitti adda baastanii beekuun barbaachisaadha jedha. Walumaa galatti yaadni kutaa kana keessatti barreeffame kun maal nutti agarsiisa? Warra har'a jirruufis yoo jenne kallattiiwwan lamaaniin fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos giddu galeessa godhachuudhaan namni hafuuraa ta'e tokko faayidaa lafa kanarra yommuu jiraatu Waaqayyo irraatii karaa kanas argachuu kan danda'uu fi baroota isa dhufanitti Kiristoos yennaa deebi'ee dhufuttus badhaasa kan argachuu danda'an ta'uusaa kan nu agarsiisudha jedhanii kutaa kana keessatti kaa'u. Maal jechuufan kana hunduma isinii kaasee ergaa warra Qorontoos luqqisiiwwan tokko kutaa kana keessatti barreeffamanii jiran baay'ee dhoksaa gadi fagoo kan qabaniif caljenneetuma lafaa kaasnee haleluuyaa kan ittiin jennee dubbannu duwwaa odoo hin taane ergaa yeroo sanaa wajjiniin hiika mataa isaanii kan danda'an kan qabaniif tokko beekumsa namaa fi meemmee jennee sakattaanee bira ga'uu kan hin dandeenye dhoksaa gadi fagoo kan qaban jiraachuu isaaniitu nutti agarsiisa jechuudha. Yaadonni ergamichi irra dhaabbatee itti dubbatu yaadolii dhaga'ee keessatti barsiisonni kaan yaada gara biraa akka kaasanii fi barumsa isaa salphisanis hin fakkaata. Phaawulos yaada kana innaa barsiisu kallattiin itti isaan barsiise, kallattiin itti isaan hubachiise ergaa kana warra Qorontoositti innaa barreessu namoonni kanneen biroo barumsa isaa irratti qeeqa kan kaasan akka achi keessa jiru kan nutti mul'isu ta'a jechuudha. Sadaffaan boqonnaa 3 keessatti kan argannu boqonnaa 3 lakkoofsa 1-4 keessatti warra Qorontoos kanaan ayyaanaan warra badhaa'an yoo ta'an illee sila kan ilaalaa turre ayyaanonni sun hundi yoo isaan irra jiraatan illee bilchina hafuuraa warra hin qabne ta'uu isaanii agarsiisa. Kutaa sana isiniifan dubbisa. Qorontoos duraa boqonnaa 3ffaa keessatti ani yaa obboloota koo akka duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan. Ammumayyuu hin ga'in jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniitti hinaafuunii fi walqocoluun erga isin gidduu jiraatee isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiire akka yaada namaatti jiraattu mitiire. Isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulos jedhee inni kaan immoo ani kan Apholoos yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjettan ta'uu keessan mitiireedha. Isa boqonnaa 1 dubbate irra deebisee isaanii kaasa jechuudha. Egaa waa'ee xobbummaa isaanii kana kan kaasu waan lamaafi.
Tokko Phaawulos warra Qorontoos bira yennaa ture akkaataan inni itti isaan barsiise ergaa kana yennaa isaanii barreessu yoo xiqqaate waggaa 5 fi waggaa 6 booddee. Phaawulos waldaa dhaabee isaan gidduu ture yennaa isaan barsiisaa ture warra kichuu turan akka isaanii galutti akka hubachuu danda'anitti waa'ee Kiristoos isaan barsiise. Waggaa 5 fi waggaa 6 tilmaama waggoottan kana booddeetti garuu yaanni isaan kaasan, yaanni isaan dubbatan, dubbiiwwan tajaajiltoota tokko tokko irraa ka'anii Phaawulosiin qeequun isaanii hin hafne. Kan bu'uura isaanii ta'e immoo, kan humna isaanii ta'e immoo maal yoo jettan ayyaanni Waaqayyoo tolaan isaaniif dhangala'ee ture. Raajoonni jiru, hin raaju, dhoksaa kan mul'isan jechuudha. Afaan haaraa kan hiikan jiru, afaan haaraa kan dubbatan jiru, dinqii kan godhan jiru, amantii kan qaban jiru. Isaan kanaaf kan kana fakkaatan kennaawwan gurguddaan isaan gidduu jiru waan tureef dhaabbatanii barnoota tokko tokko dabalataan yennaa fudhatan, ispeeshaalii barnoonni Aphiloos barsiise gaafa ilaaltan irri caallisaa namootaaf namoota gidduutti diviizhinii uumuu kan danda'udha, garaagartummaa uumuu kan danda'udha. Kan inni baay'inaan guutamee jiru macaafota kakuu moofaa, macaafota raajotaa fi macaafota peentaatu kan jennu seerota kakuu moofaa keessa turan kan seera Musee baay'inaan jabeessan eewummaa Waaqayyoo tokkotti montaanizimii irratti kan xiyyeeffate kan giddu galeessa godhatee ture. Barumsi isaa sun guutummaa guututti ayyaana Kiristoos waldittiin fudhattee turte sana isaan keessatti gadi ukkaamsee kaa'uudhaan barumsi isaanii sun immoo kan inni fudhate, kan isaan isarraati fudhatan immoo kan Phaawulos akka deebi'aniitiin jaj akka godhan godhe. Tuffachuu kajeelan Phaawulosiin. Phaawulos ikkoo barumsi inni nu barsiise bataam elementarii noodhan. Waldaa Kiristiyaanaa keessatti amma kan arginu baay'ee. Nam tokko gooftaatti amanatee hafuura qulqulluutiin gaafa guutamu waggaa tokko, waggaa 2, waggaa 3 haa guutu. Kan raaju yoo ta'e, discerning spirit yoo qabaate, amantii yoo qabaate, argitanii revelationii garagaraa yoo qabaate, kan inni gochuun isatti jiraatu daddafee paastaroota yookaan immoo hangafoota warra turan baay'inaan ceepha'utu mul'ata. Mee miidiyaa, sooshaal miidiyaa hordoftan ilaala. Dhaloonni ganamaa akkas jedhanii dubbatu. Abboonni biyya keenya keessa jiran amma umuriidhaan jiran waggaa 40, waggaa 30 kan bira darban gooftaa Yesuus duuka kan bu'an durikkoo bara keenyatti wangeelli jedhanii dubbatu. Warri dhaloonni amma ammoo akkas jedhanii dubbatu. Ayyaanni Waaqayyoo nuu kennameera, isin bara keessanitti hojjettan amma barri kan keenyadha. Bakka isin maalluu gootanii gara jedhutti deemu. Waldaa Qorontoos keessa kan ture isa kana ture. Phaawulosin tootaalii kanatti nutti himteef nu barsiisteedhanii reject godhanii nu ikkoo bakka amma nu barbaachisu sadarkaatitti nu barsiisteetti homaayyuu waan nu fayyadu hin qabu. Waan daa'imummaa tokkotti barachuu qabnu nu barsiiste elementarii barumsi kee. Because waa'ee hafuura qulqulluun cuuphamuu, afaan haaraa dubbachuu, kennaa tokko tokko argachuu isaan kanaaf kan kana fakkaatanidha. Kanatti nutti himte. Isa kanaafi kan ta'uun isatti jiraatu wanta bilchaataa barbaanna malee wanta akkati dubbattu kana baay'uma gatii nuun qabuudha. Keessumaa Qorontoos 2 keessatti Phaawulos kan inni muggutuu fi Galaatiyaa keessatti eenyummaa isaa irra deddeebi'ee kan inni ibsu namoonni barumsa isaa akka fudhatanii fi tajaajilaa guutuuf gahaa akka ta'e warreen jiraniitii gadi akka hin taanee fi dhugaan isaa galee sadarkaa dhugaa namoonni jiranitti akka deddeebi'uu danda'an yennaa falmatu argitu. Galaatiyaa innaa qo'attan, Qorontoos 2 innaa qo'attan seenaa Phaawulos argitu bal'inaan jechuudha. Eessaa waamamee eessa akka ga'e kana dubbatu. Isa kana edda isaanii yaada kana erga kaasanii booddee Phaawulos akkas isaaniin jedha. Ani koo yeroo sana haayidhaan dubbii dhaga'e irraa ka'eetidha kan inni jedhu. Aphiloos faatu caalaa, lakki keefaatu caalaa, lakki akkasidhaan dubbii kana dhaga'eera waan ta'eef ani yeroo sana koo yennaan isin bira dhufee baay'ee isin koo daa'immanii dubbii Waaqayyoo dhoksaan gadi fagoo warra isiniif galuun turre. Kanarraa kan ka'edha. Ammayyuu stiil waggaa 5, waggaa 6 booddee gooftaa fudhattanii yaadni isinitti jirtan ammayyuu daa'imummaa keessan agarsiisaa jedhan. Daa'imummaa keessan agarsiisaa. Soo maal nutti agarsiisa? Edaa hafuura Waaqayyootiin guutamuun, edaa raajuun, edaa kennaa amantii qabaachuun, edaa hafuurota gargar fo'uun, afaan haaraa hin beekamneen dubbachuun, afaan haaraa hin beekamneen dubbatame hiikuun, amantii qabaachuun isaan kun hundumti isaanuu bilchina keenya hin agarsiisan jechuudha. So bilchinni keenya maa irratti hundaa'e yoo jenne nama hafuuraa ta'uu kan jennu ija hafuuraa sanatu nurraatii calaqqisutu irraa eegama. Iji hafuuraa sana jaalalaan kan guutamne yoo ta'uu baate,
gammachuun keessa keenya hin guunne yoo ta'e, nagaan nutti hin dhagamu yoo ta'e, argitanii arjummaan nutti hin dhagamu yoo ta'e, garraamummaan nutti hin dhagamu yoo ta'e, of dhoowwuun nutti hin dhagamu yoo ta'e, isaan kun guyyaadhaa guyyaatti jireenya kiristiyaanummaa keessatti mul'achaa kan hin deemne yoo ta'e, ayyaanni nurra jiru bilchina keenya hin agarsiisu jechuudha. Qorontoos kana nu barsiisa. Bilchinni kan inni dhufu maalirraati dhufa yoo jenne, nam tokko hafuuratti bilchaataadha jennee kan lafa kaa'uu dandeenyu edheetiin lafa isaanii kaa'a. Qabxiiwwan tokko tokko kutaa kana keessatti tuqeetti lafa isaanii kaa'a. Phaawulos aannan sidhoo baasee akkasidhaa jedhee isaanitti dubbate, mallattoo nama hafuuraa ta'uu dhabuu keessanii isinirraatii beekamu keessaati ijji hafuuraa isinirraa dhabame keessa ammayyuu hinaaffaatu isinirra jira jedhaan. Walitti hinaaf. Nama foonii akka taatanittan isinitti haasaa jira. Nama wanti waaqaa isaaf hin galle warra walitti hinaaftan ta'uu keessan ilaala. Kanaaf bilchina hafuuraa hin qabdanidhaani qocollooti isin keessa jira. Discouragement jechaadha. Inni tokko isa tokko kan ittiin ceebbo arrakko akkas jedhee likki beektu mitire madakii gubbaarra asu taalee achu taalee dhufee akka kana godhee wanta akkasii kana taasisee midhaamni jennee kan nuti dubbannu jechaan ol kaasaa gadi buusaa jedhee akka abalutti koo aktii gochuu isaati midhaamna kan jennu jecha wal tuqu poppuu maxxaa akkasiin jettan jechaadha wantoota garaagaraa akka jedhamsan jechuudha. Kan isinirraatii mul'atu abboonni gadaa dhufanii akkasiin jettan jechaadha. Hin jedhu miti namoota akkasii abboonni gadaa dhufanii jedhu akkasii. Kanatu isinirraatii mul'ata. Kun immoo kan agarsiisu ammayyuu maal ta'uu keessan agarsiisa. Hin bilchaanne kichuudha isinidha. Ayyaanni kun hundinuu isaanirra jiru. Bageetaa bayeessu. Bጣም ከባድ መናፍስቶችን በመለየት የሚታወቁ ሰዎች ትንቢት እያንበለበሉ የሚተነብዩ ሰዎች ብዙዎች በትንቢት ንግግራቸው የሚኮንኑ ሰዎችን እናንተ ያልበሰላችሁ ጥሬዎች ናችሁ ስጋውያን ናችሁ ይላል አመዶ ሜፍረዳት ይላል ወልዳ ክርስቲያና ከሰቲ ነሞታ ከከናከን ገሩ ኢችኩን ከንራም ሙለን ጅባን ከን ጉተመን ቆጮሎዳን ከን ጉተመን ሐሚዳን ከን ጉተመን አረብሶዳን ነሞታ ጉተመን ገሩሞ ከራጀን ገሩሞ ዱጋባቲ ገረገራ ከን ፊደን ሚራክሊን ገረገራ ከን አርከሳኒቲ ቶ ዱኩፈታን አርከሳኒቲ ከን ፈዩ ሞራሌ ከሚቲን አቲኮ ኪቹዳ ጀቹኒ ደንዴስ ሞራሊ ማሊቲን አቲኮ ሲፊንገለ ወንቲ ወንጌላ ገናና ነማን ጀቹ ደንዴስ ግን ጳውሎስ ጀረከናን ኢጀ ኬሰን ላላይዳ ኢጀ ኬሰንቱ ሙርቴሳዳ ፍሬን ሲን ጎደቻ ጅርተኒ kan isin irraati mul'achaa jiru kan nama fooniiti malee gara Kiristoositti guddachuu keessan kan agarsiisu miti jedhee isaanitti dubbata. Yaadolii kana boqonnaa sadaffaa kana lakkoofsa irratti argitu jechuudha. Mallattoolee hafuuratti bilchina dhabuu, hinaaffaa, qocolloo, jibba, hadhaahummaa, of tuulummaa isaan kanaaf kan kana fakkaatan hojiin isaanii kan akka nama foonii kan ta'edha jedheet isaanii. Garaagarummaa malee bu'uura ani ureessarratti warra kaan hojjechuun qabu yoo kana achi hojiin isaanii jalaa akka badu ibsaa jedhee lakkoofsa 15 irratti mukaasa warreen biraa muka inni kaasu barnoonni amma namoonni tokko fidanii dhufanii bu'uura wangeelaa kan hin taane kanan isin bu'uureesse kanan itti waldaa dhaabe sana kan hin deeggarre yoo ta'e barumsicha faana wal fudhatee kan hin deemne yoo ta'e barumsa faallaa yoo ta'e barumsa haaraa yoo ta'e inni kun mataa isaaniitiin immoo hojiin isaaniiyyuu akka jalaatii babbaduu hin ta'aa jedhaan. Eenyufaatiin jedha warra isa duuba deemanii barumsa sirrii hin taane barsiisan kana bu'uurri isin barsiisuu qabdan kallattiin isin irra barsiisuu qabdan kallattii ani barsiise ta'utu isatti jiraata. Kanaatiin ala ta'e taanaan garuu distraaktii godha nan diigaa jedha Phaawulos. Duuba deebi'ee wanta isaan hojjetan riiformeennaan nu godhu argina jecha. Yeroo tokko waldaa kiristiyaanaa keessatti kan argitan inni tokko barsiisa macaafa qulqulluutiin ala kan ba'e yennaa barsiisu inni kan biraa immoo deebi'ee dhufee inni kun sirrii miti jedheetiin yennaa jigsu argitu. Lachan saatu sagalee waaqayyoo irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u baate dhiibbaa kan qabu qulqulloota irratti fi kiristiyaanota irratti rakkina guddaa kan fidu ta'uusaa kutaa kana keessatti isaanitti agarsiisa. Waa'ee isaaniif waaqayyoo itti gaafatamaa kan fudhatu ta'uu yookaan immoo iddoo buufata waaqayyoo ta'uu isaaniis akeekkachiisee barreessa. Egaa jedha warri amma na duuba deemanii barumsa ani barsiise isa sirrii ta'e kana barsiise kana deebi'anii diigan kun waa tokkotu isaan eeggataa jedhee dubbata. Waldaa kiristiyaanaa jechuuni jedhee isaanitti nama tokkoonsaa walitti qabamni tokkoonsaa waaqayyo kaayyoo mataa isaatiif kan gargar baafateef mana qulqullummaa waaqayyooti.
kan fohamanidha, kan addaan baafamanidha. Waaqayyo isaanitti gargaaramu himmatti ba'uudha kan qopheeffate waan ta'edha. Warra akkasii kan ammoo warra bittinneessu. Kana jechuun waldaa kiristiyaanaa warra diigan jechuudha. Individuaalii nama yaada tokko tokko irratti yaada jallaa facaasuu fi akkasumas immoo waldaa kiristiyaanaa gargar bittinneessuudhaan barsiisa gargar cabaadhaan warra bittinneessan kana irratti Waaqayyo kan faradu ta'uu isaa isinitti himaa. Kanaaf kana beekuun isinitti jiraata jedhetu dubbata. Maal nu agarsiisa Qorontoos? Qorontoos kana irratti kan arginu waldaa kiristiyaanaa har'a keessa jiru keessatti yaadaan yeroo baay'ee waldaa kiristiyaanaa gargar cabdu agartu. Waldaan kiristiyaanaa gargar kan cabdu saba iddoo kana taa'een iddoo hin taane namoota iddoo ani dhaabbadhe kana dhaabbatanii barsiisan kanaan. Fakkeenyaaf ani waan tokkoon barsiisaa jira. Misgaanaa iddoo kana dhaabbatee dabaree isaatti waan biraa yoo barsiise anii fi inni yaada gargar cabaadhaan saba kana gargar fottoksine warra balleessan irratti Waaqayyo kan faradu ta'uu isaati. Maal irraa ka'e namoota amala badaa qaban deebii odoo qabanii amala badaa isaaniitti daheeffachuudhaan warra isaan hordofaniif isaaniin ol qaqqaban taasisanii kallattii wangeelli hin barbaannetti namoota oofuun gatii kan kaffalchiisuuf Waaqayyo biraatii firdiin kan itti laattamu ta'uu isaa Phaawulos kaasee barsiisa jechuudha. Arfaffaa keessatti boqonnaa arfaffaa keessatti isa kana kaasa. Jireenya jiraannuuf daangaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e kaasa. Warra Qorontoos kanatti yennaa isaaniitti ergu qabxii jireenya isaaniitiif daangaa qabaachuun akka isaaniitti jiraatu. Wanta caafanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbinaa jedha. Argitanii? Amma yeroo tokko tokko namni rakkoonsaa baay'isee wanti beeku qabnu macaafni qulqulluun canonized ta'eera. Canonized ta'eera jechuun maal jechuudha? There is no extra Bible verse. Kana jechuun maal jechuudha? Macaafni qulqulluun isa amma qabnu kanarratti dabalataan luqqisiin itti dabalamu hin jiru. Naa mul'ateera jennee barsiisa haaraa macaafa qulqulluu kanaatiin ala ta'e waldaa kiristiyaanaa keessatti fiduun hin danda'amu. Yoo nuun galle ta'e, yoo biran geenye ta'e sirrii miti jechuudha. Kana jechuun macaafa qulqulluu keessatti kutaan luqqisii tokko ergaansaa understand gochuu hin dandeenye yoo ta'e kutaa macaafa qulqulluu sana kan nu mirkaneessuu danda'u hin arganne jechuun kutaan sun dogoggoradha jennee kan mataa keenyaa itti dabaluu dandeenya jechuu miti. Kan mataa keenyaa itti dabaluu hin dandeenye. Canonized ta'eera jechuun xumuramee cufamee taa'eera. Almost jaarraa 16 fi 17ffaa gidduutti naannoo biyya Jarmaniitti macaafni qulqulluu kun maxxanfame eenyuma jechuudha. Almost jaarraa 17ffaa keessa maxxanfamee nu bira gaheera. Kanaan alatti irratti dabaluun irraa hir'isuu hin danda'amu. Phaawulos Galaatiyaa irratti cimsee kan dubbatu keessaati Yohaannisis mul'ata dhuma irratti kan inni lafa kaa'u firdii gurguddaa waa'ee macaafa kana irratti lafa kaa'u jechuudha. Amma bara keenya keessatti Qorontoos keessatti wanta mul'atu keessaa wantoota aadaa naannoo sana keessatti beekaman irra darbanii kan Phaawulos ittiin isaan barsiise naaf ifeera jedhee baay'isee barumsa Phaawulos jechuun salphaa miti. Phaawulos jechuun gooftaa edda argatee Dammaasqoo irratti kufee achii ka'ee mana Hanaaniyaa dhaqee hafuura qulqulluutiin guutamee eenyuma faana marii odoon taasisiin tajaajila isaa narraa fudhaa yeroo koo jedhee odoon dubbatiin kallattiidhaan kan inni godhe maal? Wangeela lallabuu jalqabe. Maal kan jedhu? Yesuus Kiristoositti amanachuudhaan duwwaa mootummaa Waaqayyoo galuu yookaan immoo fayyinni jira jedhe. Qabsiisni kan biraa Kiristoos Yesuusin alatti hin jiru jedhee Edgar lallabee erga jedhee biyyoota garagaraa deemee Yerusaalem keessa socho'ee Yaaqoobii fi Yohaannis bichaan argadhe jedha. Waggaa 14 booddee naanna'ee Barnaabaas dhaqee biyya dhaloota isaatii naannoo Tarseesii akka deebisee beekama. Achi isa fidee Yerusaalemitti dhaqee wanta Waaqayyo karaa isaatiin Ormoota gidduutti hojjete wanta hundumaa tokko lama sadi jedhee tarreessee naatti immoo waaw jedhan. Waamichi Phaawulos irra jiru kun በጣም ሱፐርናቹራል የሆነ እግዚአብሔር ህልውና ሀልዋ ከኛ ደበቃ እትፉፊ ጀደኒ አርከ መርጋ ከነን ይፈ አስመዘነ ጸጋውን ታቃላችሁ አያነ ሰረጅሩ ከንሳ ከነበ ከንቲን ወጀተ ከንቲን መጫው በረዘ ከንቲን በርሲስ አስመዘነ ኢየሩሳሌምት ከንሳ ወልት ቀመመን ወንቶ ተፈልሚሲሳ ትሮን በጣም ኮንትራዲክቲቭ ወንቶን ሄዱን ሳኒ ዳይኮቶማይዝ ይሆን ዋለበው አንሰኒ ረታኛኑ ህኛኑ ይንፉኑ እንታ hintaው infayyumoo infayyani dhaqnaa qabatani moo dhaqnan qabati wantoota jedhan irratti mari'achuuf dhaqan. Gin Phaawulos yennaa dhaqu carraa kana argate riippoortii dhiyeesseef wanta Waaqayyo godhe. Kana booda yeroo darbe kaaseera qabxiiwwan sadi duwwaasaa kenni dhaqi itti fufi jedhanii. Phaawulos gaafa barsiisu
warri Qorontoos kun yeroo muraasa booddee garuu wanta caaffanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbina kan jedhu caaffanni qulqullaa'aa kan jedhu kun tokkoffaa yeroo sanatti akka amma assemblii ta'anii jiran kanatti hin jiran macaafonni barreeffamaa hin jiran yeroo sanatti kakuu moofaa keessatti garuu maal faa kan jedhu jira seera keessa deebii 29 በጣም ወሳኝ የሆነ ቃል maal jedhee dubbata bakka dhoksaansaa eenyuuf jedha wanti mul'ate kan hin mul'anne dhoksaansaa waaqayyoof daangaa qabachuu daangaa bira dabartanii በጣም hamma ta'uutiin olitti argitanii baatanii dogoggora keessa hin galinaa daangaa qabaa jedhee isaanitti wanta caafanni qulqullaa'an jedhu gararraa hin darbinaa kan jedhu filsifinnaa namoonni baay'een naa mul'ate samiitti ol butameen maaramiin Yesuus bukkee teessee na annagaaggartee na faana dubbattee waan tokko naa jedhee in argitu bara keenya keessatti wantoota ta'aa jiran barnoota dogoggoraatiin namoota ka'a. Isaan kun hundi isaanii kan ittiin madaalaman hin qaban madaalliin qaban madaalliin kaaraazmaa ta'e madaalliin sosochii hafuura qulqulluutiin jedhamee dhiyaatu hundi isaa caaffata qulqullaa'aa kana keessatti wanta barreeffamee jiruun madaallamuutu isatti jiraata malee isa bira kan darbe dogongora keessa galtu jedhanii isaan kun barnootawwan dogoggoraa tokko fidanii waldaa kiristiyaanaa keessatti rakkoon qabu jedhanii isaan bira darban argitu jechuudha. Fakkeenyummaa wangeelaaf Phaawulos gatii baase akka qabaataan isaan gorsa boqonnaa 16 keessatti ana ilaalaa jedhan I am the good model jedhetti isaanitti ana duuka akkasin buutan odoon taane Kiristoos duuka akkasin buutan isin taasise barnoonni ani isinii kenne kun kan ani isin barsiise kun Kiristoos duuka kan isin buusu malee anaan kan ilaaltan yookaan nama biraa akka duuka buutan kan jedhu miti. So waldaa kiristiyaanaa ishee har'aas namoonni baay'een isaanii kan isaan hordofan eenyuun hojjetan sagalee waaqayyoo hordofanii Kiristoos duuka bu'aan jiranii namoonni baay'een barumsa keenya keessatti baay'ee dammaquun kan nuti jiraatu በጣም ልነቃ ከሚገባን ነገር በአዲስ ኪዳን አገልግሎት አሁን ባለችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልናደርግ የሚገባን ሰዎች የማን ደቀ መዝሙር ናቸው? ነሞኒ ዱከ ቡቱ ኤኙት ያመወልዳ ክርስቲያና ከሰት አርክተን በጣም ጳውሎስ ሰከና ስሪ ሚት ግዴት እንዲፈታ ፈከኙማን አንስ ልተገርሲዜ ጎፍታራ ከነን ፉለደ ኢሰ ዱከ ከቡተኒ ፍዳ ኢሰ ከነ ሆርዶፉን ኢሰ ልትጅራታ ሳኒ ጀዳ ጉድስቱን ዮሙ hamma abbaa akka hin geenye ittimu kunis warra tajaajila isaaniif kennanidha. Boqonnaa 4:15 irratti waa'ee guddistuu kaasa. Guddistuu jechuun abbaan jira. Fakkeenyaaf mana tokko keessatti lookaal waan jiraannuuf malee namoota xiqqoo sadarkaadhaan jiraatan biratti abbaa faati odoo jiranii guddiftuu mana keessaa guddiftuun isaanii provider kan ta'e abbaa fi haadha ijoollee sanaaf wanta barbaachisu hunduma waan nyaatan waan dhugan waan uffatan qulqullinni isaanii waan itti eegamu hunduma kan dhiyeessu haadhaaf abbaan kan itti kennu garuu kan itti uffisu garuu kan itti jijjiiru garuu kan irraa miicu garuu kan soora sana bilcheessi itti kennu garuu guddiftuu. Waldaa kiristiyaanaa keessatti jedhan warri amma isin guddifne jedhanii yaadan ana hordofi malee warri isinii jedhan kun jedhan jara kanaan natu si guddisaa ana duuka bu'aa kan jettan kun innoo abbaa keessan isinii lallabe Yesuusiin caala isiniif yaadanii isaan guddiftuudha isaaniin Kiristoosin gidduudhaa baastanii yoo isaan hordoftan hin dogoggortu kana beekuun isinitti jiraataadha. Kan isin guddisuu danda'u kan isin sooruu danda'u wanta hundumaa kan isin gochuu danda'u abbaadha. Waldaa kiristiyaanaa keessatti har'as nuti tajaajiltoonni hojiin keenya maal gochuudha? Isa waaqayyo akkasin soorrattan, akkasin nyaattan, akkasin itti gargaaramtan, akkasin barattan, ayyaana akkasin argattan kan inni nutti kennedha. Isin biraan gahuudha hojiin keenya. Waa hundumatti garuu kan teekkeer godhu eenyudha? Waaqayyoodha. Bara kana keessa baay'inaan indaalal xiqqoo ishii baanee ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef yaada tokko gara alaatti isin baasa. Waldaa abaluu jedhama. Literal dhaqxanii olaaltan immoo waldicha keessatti maandaatoriidhaan namni sun itti gaafatamummaa guutuu kan fudhatudha. Maaliin?
sin jiraachisachuudhaan the declaration word jechoota dubbatamuun amantii cimsannaadhaan waa garagaraatiin maqaan Kiristoos waldaa kiristiyaanaa keessatti odoon dhaamiin namoonni bakka Kiristoos dhaabbatanii yennaa akti godhan argina. Isaan kanadha kan Phaawulos jedhu. Guddiftuun yoomayyuu taanaan hamma abbaa akka hin geenye beekuun isinitti jiraataa jedhan. Isaan guddistuun, isaan isinii dhiyeessituun, hojiin keenya isinii dhiyeessuudha malee unumiti kan isin guddisu jedhamu. Waldaan kiristiyaanaa kan ittiin dogoggortuuf kan ittiin miidhamtu keessaa barumsi dogoggoraa hulluuqee kan ittiin seenu keessaa abbummaan Kiristoos waldaarraatii ka'ee nama ayyaanni itti kenname tokko akka sila isinitti himesan akka guddiftuu san abbaan mucaasaa qixaachoonnaa barbaadu guddiftuun anatu guddisaa jira mirga maalirraa qabdaa jettee dhorkuu hin dandeessu. Maaliif adaraatu itti kenname baala adaraanichi. Waagaa Allah takaffaayinichi hin kaffalamaaf gatiin ishii guyyaa eegee kaffalama. Ji'a eegee kaffalama waggaatti ishiidhaa kaffalama malee akka barbaadde haadhaaf abbaa sanaan no jechuu hin dandeessu. Nati guddisaa jira halaafinnata guutuu na fudhata jechuu hin dandeessu. Waldaan kiristiyaanaa immoo dhiiga Kiristoosiin kan bitamte waan ta'eedhaaf bara kana keessattis isaan kana kaasne ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef hankaasa. Inni biraa barumsa garaagaraa osoo hin taane barumsa wal simatan barbaachisummaa isaa itti barumsa diversified የሆኑ ትምህርቶች አሉ። ዓለምና መጽሐፍ ቅዱስን የቀላቀለ rationalism and faith አማ ባይኤንሳ ጋፈላሉ ወልዳ ክርስቲያና ከሰት ችግር የለውም ከጀሩ ጅር እግዚአብሔር እኮ የይቅርታ አምላክ ነው። ዋቀዮ እኮ ዋቀ ኢፈማቲ barumsi jedhamu jira. Yaa waaqayyo waaqa dhiifamaati kan jedhu maal jechuun barreeffame macaafa qulqulluu keessatti argitanii guutuu ta'uu qaba. Barnoonni isin hordofuun isinitti jiraatu jedhaan barumsa wal simatu bu'uurri isaa wangeela kan ta'e barumsa wal simatu malee kan wal dhiitu. Inni tokko mataa inni tokko miila kan ta'e ta'uun isatti hin jiraatu. Isaan kanarraatii baay'ee of eeggachuun isinitti jiraata jedhaan. በጣም አከራካሪ የሆኑ ትምህርቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። ለዘብተኛ የወንጌል አስተምሮች አሉ። ዋይ ሞቱማ ዋቀዮቲፍ ባየዱ መገቲ ከንላን ለፈከነረት ገሩ ዋቀዮ ዋቀ ለፈራ ዱዋ ከንተ ከነገርሲሰን በሩኖን ተቆጥቆጅ ዋቀ ከነመት ነገርሲስ ክርስቶስን ከነመት ነገርሲስ ነች። በርኖኒ ወልወልዲተን አካ ኢሲን ግዱት እንታኔፍ ኢሳን ከነ ቤኩን ስንራቲ ኤገመዳኒ ከምብራ mootummaa waaqayyoo humni waaqayyoo itti hojjetu ta'uu fi gorsaaf hifannaadhaaf kan oolu ta'uu isaa beekuun isinitti jiraataadha. Mootummaa waaqayyoo humni waaqayyoo itti hojjetu ta'uu. Mootummaa waaqayyoo humni waaqayyoo kan keessatti hojjetu malee gorsaafis hifannaafis kan ta'u malee waa biraatiif kan hin taane ta'uu isaa beekuun isinitti jiraataadha. 20:21 argan. Boqonnaa arfaffaa walumaa galatti yennaa ilaallu barsiisni isaan hordofan of eeggannoodhaan kan waaqayyo wanta caafanni qulqullaa'an jedhu qofaarratti xiyyeeffachuun akka isaanitti jiraatu isaanii kaaha. Inni itti aanu shanaffaarratti kan laallu deebii waa'ee naamusa dhabuutiif Phaawulos kenni argina jechuudha. Boqonnaa shanaffaa lakkoofsa 1 irraa kaasnee kutaa kana nan dubbisa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 1 amma immoo halalummaan warra saba waaqayyoo hin ta'in keessatti illee salphaatti hin ilaalamne. Gidduu akka jiru dhagaameera. Namni haadha buddeenaa isaa akka haadha manaatti wajjin jiraatu isin gidduu jira. Isinis of bohoksitanii jirtu. Namni waan akkasii godhe kun isin keessaa akka baafamuuf boo'uun isiniif ta'a ture mitiiree. Fooniin yoo isin irraa fagaadheyyuu hafuuraan isin biran jira. Akka waanan isin bira jiruuttis namicha waan akkasii hojjete irratti yakka mureera. Kanas ani maqaa gooftaa keenya Yesuusin godheera. Yommuu walitti qabamtan hafuurri koos humna gooftaa keenya Yesuusii wajjin yeroo isin biratti argamu isinis irratti walii galaa jedhee tokko hanga afurii keessatti yaada kana isaanii kaasa. Egaa boqonnaa shanaffaa kana keessatti waa'ee cubbuu naamusa dhabaa garmalee ta'e biyya lafaa keessatti illee maaloo wanti kun gaarii miti kan jedhan. Minaalbaata magaalaa Qorontoos keessatti yeroo sana bulchiinsa yeroo sana ture keessatti sadarkaan isaan irra jiran baay'ee gadhee fi badaa yoo ta'e illee biyya lafaa keessatti wanta balaaleffamu maal jechuu barbaadeeti kan balaaleffamu warra Oromoota gidduutti illee kan balaaleffamu kan kaasu
warra Giriikota kana gidduutti Ayhuudonni bittinnaa'anii jiraatu. Seerri isaan ittiin bulan immoo seera Museeti. Seera Museetiin bulu. Seerri Musee immoo kan inni jedhu waa'ee ejja irratti baxaam keessumaa Leewwota irratti ennaa laaltani tokkoonsaa akka seerota 613 kan ta'an seera raawwii fi seera hin tuqiin jedhu seera dhorkuu fi seera raawwii kan jedhaman seeronni kun Yihuudoonni ittiin bulfamu. Isa kanaan hojiirra oolchu. Baay'een warra gara Islaamotaa yookaan warra Allaahitti bulan gaafa laaltan har'as seera amantii qabu. Adabbii kan ittiin gaggeessan nam tokko naamusa gadhee yoo inni hojjete maal gochuun akka isaanitti jiraatu wanta isaan raawwatan jira. Baay'een isaa diraabii ta'eetiin kan inni dhufe kan Museen hojjechaa ture. Seera Museen ittiin gaggeeffamaa ture. Kanaaf xuraa'ummaan waldaa warra Qorontoos keessatti kan inni dhalate maalirraa ka'eetiin jettan hawwaaf dharraa foonii duwwaa odoo hin taane barumsa dogoggoraa isaan gidduu seenee namni hafuura isaatiin yoo fayyee foon isaatiin gatii hin baasu. Barumsi jedhu isaan keessatti baay'ee guddatee ture. Phaawulosii fi Yohaannisiin tajaajila isaanii keessatti ergamaa Yohaannis jechuu kooti barumsa isaanii keessatti barumsa baay'ee isaan faallesseef isaan rakkisaa ture keessaati. Barumsa ilaalcha waa'ee fooniif waa'ee hafuuraa irratti ennaa sana ture baay'ee falmii gurguddaa keessa isaan dabarseera. Falmiin isaan keessa darban keessaa immoo namni hafuura isaatiin fayyaa akkama barumsa haaraa ta'ee dhufe kana jechaadha. Namni hafuura isaatiin fayyaa waan ta'eef wanti isa barbaachisu hin jiru. Foon isaatiin waan barbaade yoo hojjete rakkoo hin qabu kan jedhu kanarraa kan ka'e eenyumtuu waa'ee kanaatiin waa'ee naamusa jireenya kiristiyaanummaatiin akka isaanitti bu'uuf akka isaan tuqu hin barbaadanii of tuulummaanis baay'ee akka isaan irra baheeru argina. Kutaa kana keessatti of tuulummaan isaan agarsiisan Phaawulos biyya lafaa keessatti agar eenyu caaltu sin isaanutti wal adabaa jiru, isaanutti wal sirreessaa jiru, seera Musee eeganis deemaa jiru warra Yihuudootaa soo ta'an warra naamusa malee ta'e kana maaliif callettanii ilaaltuu yaada jedhu isaanii kaasa. Inni biraa irra daddarbaan yookaan cubbuun baay'ee sukkanneessaa ta'e kun namni hojjete minaalbaat gartuuwwan barumsa kana keessatti namoota jiran gartuuwwan barumsa kana namoota deeggaran keessa jiraachuu danda'adhame yaadama. Because wallitti keessa maaltu jira jenneer wal qoqqooddii guddaatu jira ture. Isaan tokko ay namni cubbuu yoo hojjete Museenis kaa'eera Phaawulosiin nu barsiiseera adabuu qabna sirreeffamuu qaba jedhanii kan yaadan jiru. Ay isaan kaan immoo xiqqoo shilaaffisanii lubbuutti fayyineerra hafuuratti fayyineerra waan ta'eedha foon keenya maal gatii qoba eenyutu eenyu adabamee wal tuqaatii hin laalla kan jedhan waan jiru fakkaata. Isaan keessatti isaan kun bal'inaan mul'atu. Cal jedhanii ilaaluu isaanii argina. Challitanyinnet በቤተ ክርስቲያን ይታያል። ምናልባት namoonni tokko akkas jedhanii kaasu Phaawulos እንዳውም namicha kana kophaatti addaan baaseet adabee kiristiyaanota gidduutti wanta ta'e duwwaa odoo hin taane kiristiyaanni tokko waldaa kiristiyaanaa keessa odoo jiru haadha biddeenaasaa odoo hin amanatiin kan jirtu ta'uu dandeessi. Phaawulos ennaa ishiitti faraduun arginu. Seera Museetiinis odootti faradame dubartiin kun haadha mana abbaa isaati, which means haadha biddeenaas jechaadha. Inni waldaa kiristiyaanaa keessa jira namni kun akkana godheeraadhaan dubartittiin maal ta'uu dandeessi? Nama gooftaan qabne ta'uu dandeessi, nama biyya lafaati. Wanta inni godhe dubartii biyya lafaa keessatti seera qabdu laala. Abbaa isaatiif niitii kan taate, ilmaaf immoo deebitee niitii kan taate. Ilmi immoo waldaa kiristiyaanaa keessaa bahee kan biyya lafaa keessa dhaqee hojii akka kanaa kana raawwate sammuu namaa keessa kan hin jirreef baay'ee ulfaataadha. Sadarkaan waldaan Qorontoos irra geessetti baay'ee rakkisaaf suukanneessaa ta'uurraa kan ka'e waldittiin cal jettee ilaaluun ishii sirrii akka hin taanetti dubbata. Waldaa kiristiyaanaa har'a jirtuuf barumsa guddaa inni nu barsiisu keessaa baay'ee kan fagaate xiqqii kan ta'e tokko waan lama argina. Ufumaaf alalummaatti jiraachuun yookaan immoo qulqullummaa dhabuun warra qulqullummaa dhaban sana deebisuurra qalbii diddiirradhaa deebi'an noo maaliif akkas gootu jedhanii gorsuurra cal jedhanii ilaalu adeemtu karaa ishii. Ishiin kana gootu miti. Innis akkas gochaa jira miti jedhanii taa'anii cal jedhanii ilaaluun kufaatii guddaa akka ta'e waldaan Qorontoos nu barsiisa. Lammaffaa irratti immoo kiristiyaanaaf kiristiyaana gidduu duwwaatti odoo hin taane kiristiyaanni bahee warra biyya lafaa wajjin warra gooftaan qabne wajjin cubbuu hojjechuun isaa immoo
ija jabinaan fuula waaqayyootti wanta waaqayyoo hin jaalanne warra alalootaatti hin faradadhee dubbata. Kutaa kana keessatti boqonnaa 5 kan agarsiiftanii naa dubbistan warra alalootaatti hin fayyadadhee dubbata. Alalummaan sirrii akka hin taane nutti agarsiisa. Sadaffaan immoo naamusni kiristiyaanota keessatti badu kan warri biyya lafaa balleessan caala ol ka'aa hammam akka ta'e, baay'ee rakkisaa akka ta'e, dhibaa akka ta'e dubbata. Maal ta'u nuti jiraata jedha? Warra akkasii kana caal jettanii ilaaluun keessanii sirrii hin turre, adabuun isinirraatii eegama ture jedheetu Phaawulos achi taa'ee maal jedha? Nama kanatti ani itti faradeera.